Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota raadii tuubii baga nagaan dhuftanii gara chaanaala kooti. Warri chaanaala kanaaf haaraa taatanii subscribe godhaa, maatii kootaadha, galatoomaadha. Amma daabboo bareeda saaqa daabboo akka biyyaa urgaa'u isinii qabadhee dhufeen jira. Hammaduma viidiyoo na faana turaadha. Amma irshoo ka itti naqee irshoo buddeena irraa hafeedha. Kun immoo absuudha, dimbilaala. itti godhadheera. Kun immoo absuuda gurraachaadha. Kun immoo abishi yookaan shiqoodha. Baay'ee bareeda isaati. Daabboo akka biyyaatti hojjetanna. Ashaboodha. Absuuda gurraacha baay'ee bareeda isaati. Daabboo mi'aawu daabboo akka biyyaatti barbaadeeti hadha. Amma immoo bishaan xiqqoo itti godhadha. Amma xiqqoo si waliin dhaanna. Xiqqoo arshoo xiqqoo sitti godhadha. Naala xiqqaa ta'e shakkeetti duratti godhachuu yuuneedu xiqqoo sitti godhadha. Boqqolloo waan itti godhuuf itti godhu baay'ee itti godhuun barbaachisu. Irshoo kaan waan qabuuf raacetti jechuudha. Kaanii lixii kaanii waan qabuuf irshoo malee odoo raacittiidha buddeena irraa hafuun gootanii baay'ee bareedaadha. Fayyaa keenyaafis gaariidha. Amma arqee kootti godhadha. Boqqolloo xiqqoo sitti godha. Amma tolchee namni ciqadha sirriitti. Kun sirriitti ciqadheera. Amma nu sirri nu kaa'u eeguu qabna. Amma laastika kootti uffisadhee carqii kiyya irra godhadhaa akka sirriitti naaf kaa'uufi. Akkuma argitan kunoo sirriitti bukaa'eera. Argitanii ol ba'ee isaanirra ol dha'ee jira. Sirriitti bukaa'eera. Amma baala warqeetiin godha sirriitti jala godhadha. Irra dar'annoo irratti deddeebisuu qabna akka qaawwalli hin mudhanneefi. Amma daabboo kootti godhadha liqii koo. Harka koo irraa dhiqadhee jiifadheetiin addaan dhiisa. Zayitii xiqqoo sitti godhadha. Akkana jalaan ittiin qabanneefillee akka immoo halluun isaallee naa bareeduufi zayitii gubbarraan itti godhachuu qabna. zaitira dibeera amma
amma itti uffifnaa sirriitti odoo bakki tokko nafi sirriitti uffisuu qabna. Baatiraan xiqqoo waan taateef nama dhiba. Sirriitti irratti daraarramne akka irratti yoo uffifne akka bakka tokkoon hafuurri hin baane godha. Amma oviiniin kiyyaa irra keessa kaadhaa kunuu bareeda ta'ee naa ba'ee jira. Xiqqoo si'am ibidda keessatti hin deebisa. Gara galfannaa kun amma baay'ee bareedduu taatee baheera. Xiqqoo oviin itti deebisee akkuma argitan kana kun sirriitti taateera. Oviin itti deebisee xiqqoo si'a halluu naa bareeduu fi amma sirriitti illee hin qabbanoofne qabbanaa'eera garuu mee nan mura. Waaw, akkuma argitan kana kun daabboo bareeda isaa ta'ee baheera. Waaw, baay'ee bareeda isaa ta'eera. Kunoo daabboo bareeda ta'ee naa baheera. Akka jaalattan abdiin qaba. Yoo jaalattanii laayikii godhaa, sheerii godhaa. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi Rabbii isin bira naaf haa jiraatu. Hundi keessanuu nagaan naa tura. Viidiyoo biraatiin walitti deebina. Baay baay. Argitanii baay'ee